Tole nagaa isiniif haa baay'atu qashtiiwwan koo jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anis isinii jira obboleettiin keessanii hunda keessanii baay'een jaaladha baay'een kabajaa nooraa isiniin jedha hundi keessanii bakka jirtanitti nagaa isiniif haa baay'atu anis isinii jira warri gargaartanii asiin nu geessanis warri dhufnellee koottaan isiniin jira uumaa ittiin kaffaltanuu maatinuu ta'aa wal wanniin jee waliin quucarsiinaa lakkii warra afaan kana dhageessanii eenyuma birallee hin tariinaan isiniin jedha tola subscribe hin godhin tola like hin godhin viidiyoo agartanii guddinni keenya kan walii keenyaati miidhaginni keenya immoo tokkummaa keenyaadha kanaaf har'a maal isinitti agarsiisuuf isinitti fakkaate namoota baay'ee kan dhibaa ture anallee baay'ee tokkicha yeroo barsiisanii kan nu dhibaa ture jechuudha anallee baay'ee tokkicha dhibaa ture gaaftiin dhiisee irraa bahuyyuu hin jira barumsa kana yaalee jechuudha waan isin beektanii anuma jala jira jechuudha argachuu hin dandeenye yaalee nannisaa argachuu hin dandeenye akka carraa ta'ee kaleessa jechuudha namni ijoolleen lama mana kana dhuftee wanni barbaannaa jedhanii intarneetii barbaannaan akkamitti intarneetii sii kennaree jarri gaafadhaa jedhee yoo araban gaafannu jedhanii mucaa wayii hin jiraatu kan intarneetii mana kanaa kennu inni immoo gubbaa duraan jala ture fooqii gubbaatti galee jechuudha kilaasisaa achi deemuu immoo hin danda'amne isaati sana jarri jala fooqii jalarra ta'aa waan ta'eef hin argu asii olee jechuudha irra akkanne jechuudha. Hachi ani bilbila Samsung kan dura sun narka na diddeette jechuudha. Hundumaa guutumatti na diddeette yoo kanan bite jechuudha silkii kanan bite silkiin kuni baay'ee gaariidha jechuudha. Amma narka gaheetti dhiyoo narka gahee guddina qaba malee jechuudha. Mana hojii keessa baattanii hojjechuu hin dandeessanii. Yaa'u oduu tokko keewwattanii itti fayyadamuu hin dandeessu waan hunda dalaga jechuudha silkichis kana ture jechuudha akkuma agartan kanadha isiniin jedha akkuma argitan kanadha silkiin kuni android isaa 11dha baatirii isaallee olaanaadha jechuudha waan hundi isaa olaanaadha baay'ee kan nama godha jechuudha gatii isaallee giddu galeessadha jechuudha sa'aatii kana yeroo duraa birrii 500 ture diraamaanii ammatti gadi bu'uu hin didu isiniin jedha baay'ee warri intarneetii dhabdanii silkii garaagaraa bitachuu dandeessu garuu sun harka jiraachuu danda'a kanan bite jechuudha yeroo baay'ee silkii wanni nama rakkisa jechuudha intarneetii hin kennani jarri muudiidhaan akkas gootanii warri intarneetii keessanii waan akkasii hin qabne ofirraa fayyadamuu hin dandeessu isiniin jedha har'a kan isin agarsiisuuf intarneetii paaswoordii isaa akkamitti arganna namarraas akkamitti arganna bilbila keenya yoo jiraate arguu hin dandeenyu jettanii baay'een keessan akkuma kan dhiphachaa turtanidha hin jira bilbiluma keessanirra jira namarraa immoo akkatti fudhattan eessatti argattanii akka fudhattan isinitti hima ana walii turtii godhadhaa isiniin jira fakkeenyaaf intarneetiin kuni kanadha miti intarneetiin kanadha intarneetii keessan keessa gaafa galtanii adin network kan jedhu kana jala gadi dhuftu jechuudha hundumaa bira darbitanii akka intarneetii isin argaru forget kan goone kan kollee forget ta'e natti fakkaata lakki in hojjeta forget hin taane gadi buutanii maal gootanii fakkaata adin network kan jedhu barbaadu jechuudha adin network dha safe network ni jira wifi data using ni jira haa ta'u malee adin network kana jala seentu jechuudha gaafa adin intarneetii kana network jala kana seentanii asitti kana argattu jechuudha gaafa asitti kana argattanii join no as dhuftu jechuudha inni mallattoo dileetoo ofirraa qabu forget jedha balleessuudha disconnect jedha dhaabuudhaa fi sheerii kan jedhu kana tuttu jechuudha namarraa illee fudhachuu barbaadan namaaf illee dabarsuu barbaadanii sheerii bakka jedhamu kana tuttu jechuudha sheerii kan jedhu kana jechuudha kana gaafa tuttanii paaswordii iskiriinii moobaayilii keessan isin gaafata jechuudha kanuma keessan kanuma mataa keessan ittiin paatarnii ittiin bilbila keessan cuftan jechuudha itti guuttattu jechuudha kan akkas ta'a gaafa akkas ta'u
eessatti argadhattee yaaduu dandeessa jechuudha. Eessatti argadhaa namarratti si argite eessatti argadhaa bilbila koorratti soo eessatti ba'aa jettee of shakkuu dandeessa jechuudha. Illee waan gurraacha kana keessatti na dhufee yaadaa ture jechuudha. Gurraacha kana keessatti argadhaa yookiin lakkoofsa naa ba'aa jedhee barbaadaa ture jechuudha. Yookiin gararree kana falaalaa ture jechuudha. Yookiin immoo yeroo kan namarratti qallee qabee bifa intarneetiin afiree yaada ture. Guutumaan guututti kanadha jechuudha. Paaswordiin bilbila keessan irra jirudha. Isa jalaa kana jechuudha. Wi-Fi paaswordii kan jedhu kanadha jechuudha. Sinin jedha salphaatti namarraas fudhachuu salphaatti hiriyoottan keessa warra intarneetiin qabneefis yaaluu kennuu hin dandeessu sinin jedha. Ani barnoota baay'ee barnoota waayifaayi kana namoonni yeroo barsan baa hundi isaanii irratti sa'aatii kee gubee barachaa ture jechuudha. Naa dhufuu dide naa galuu dide waan sana wallaala jechuudha. Amma hargadhee jira sinillee warri sinitti wanni jenne ijoollee yeroo taphachiistan kan laaptoop irratti hidhame hin jira isarraa fudhachuu hin dandeessu. Godanyaan ko tokko waggaa 6 teessee mana obboleessaniitii mana kanaa jira. Waggaa 6 guutuu birrii 60 birrii 55 gaata bitti fayyadamaa turte. Wallaalummaa irraa kan ka'e garuu hin orgatan jechuudha. Intarneetii sirriitti jira mancha keessa garuu kennuu hin barbaanne jarri jechuudha. Sinin jedha kinoo isa kana isa jalaa kana sinin jedha guutumaan guutuutti koodii isaati nama biraafis kennuu hin dandeessu. Bilbila biraa irratti dabarfachuu hin dandeessu. Warra laaptooppii bittanii dhositanis irratti barachuu hin dandeessu sinin jedha. Share like godha yoo isinitti tole yoo yaada qabaatamu koomenti barreessa. Barsiisichi garuu kan barsiisa koomiti of biratti waan argeef si qooduu barbaade malee hojiin barsiisaa miti sinin jedha dhiifama naa godha.